Hello nageenya raarjaallu waaqesni abaayatu obboloon kiyyaa akkam jirtu fayyuu nagaa keessan jirtu fayyuma nagaadha biyyaa keessanii jirtu hojiin nagaadha maatiin keessan nagaadha jirra galata waaqayyoo nus nagaa fayyaa keenya bagee jiraattan isiniin jennaa arrammoo rifeensa sinirratti tashachuu dhufee yaasna laalame namni akkana nagarre garuu alan jira namni akkana nagarre arrammoo rifeensa sinirratti taphaxarachuu dhufe indee qaanoftanii gaaf tokko simbiratti fataa'eedha maalanis indee girgiddaa kana mollaanii naannatti kolfitu komentiin keessammoo balaadha laala na arrabsitu ilaaliina isin jaa dhugaa qarfeensa wayyoo rifeensi kiyyana ilaa badee qorraa jedheetanii hin qorra qaama Itoophiyaa keessa akka simbiraa hin ho'u sa'aatii kana rifeensi na ilaa caccabe bakka fayyaa taatanii jirtu nagaa keessanii miti har'a wayin dibadha wayi isinitti agarsiisuu dhufe maali ta'etanii talbaa fi abukaadoo waan biraa miti. Daffiseetan maashiniin daakee sanaan booda maalan godhe sanaan booda immoo carqii sisii taayitiidhaan irraa xallale jechuudha. Kanaafuu isinitti agarsiisa qo'a. Buna xiqqoon itti dabale garuu abukaadootti saabir keessa kunneen laaba buqqa'ee ilaalaa irra. Buna xiqqoo isinitti mul'ata laata? Waan nyaatamu seenaa ishee marqaa fakkaatas laalame marqaa hin mul'atu sirriitti mul'atu natti fakkaate dhiifama argitanii kan irra keessaa kuni bunatti dabalee abukaadoodha sirriitti hin addaatu sirriitti waliin hin magne kun abukaadoodha talbaa moqaa jalaa talbaadha. Wayyoo mana namatti tola abukaadoo sun yeroo qaqqabatan sirma fuulduratti waliin makee nama maalan godha beektu qorra kana harkatti akka inni baddoonu beekaga jirtu miti mee fayyaa keessan bakka jiraattani sinan jaalladha sinumaa wajjin haasaa diddibachuufan dhufe malee yaa'u waan haaraa ta'ee nutti agarsiisuu dhuftee akkanaan jenne naguma isin gaafachuun dhufe dhugaa dubbachuudhaafi isin mayyaade dhugaa dubbachuudhaaf marree kanaafuu erga yaade dhaqeen dubbisuu sagalee waan tokko yoo jalaa galu dhiifama ishii nu biraa miti iddoo biraadha waan ta'eef yaa namoonni tokko kuma isinitti toletti hubattu malee dhiifama isinii namni jedhu baraa sagaleen jalaa galu keenya miti yookaan iddoo biraati jechuudha. Sinuma yaannaan dhufe malee talbaa fi abukaadoo sin caala hin beeku. Mo'aasa isinuu qabdu dhugaa waaqayyo baay'ee dibachaa ture duraan baay'ee rifinaa ta'ee ture rifeensa kootiif amma waliin makee hin jiraachuudha. Qo'a kanirraa nyuu godhes fidee isinitti agarsiisa kanirraa akkamitti akka hin xallalle. Affeelee keeni majammaraa nan affeelee laala distii wayitti qodaatti qibaatii minaamin hojjetadhu nan qaba qobaatti jechuudha. Affeelee tan suuta affeelee babdatti hin baafne erganii lazab xiqqoo jalaa deemu fuudhee daakee kanaan booda kiyaacuun fidhaqee fidee cuunfaa isinitti agarsiisa qo'a. Har'ammoo qilleensa Itoophiyaa si fudhachiisaa dhalatti hojjedhaafan as laala waan inni irraa cuunfe taayitiidhaan hin gahaa cuunfe hin qalladdu harka bitaan namatti fakkaata. Agartanii jiruma isaan daakee namoonni baay'een illee bishaan isaa irraa cuunfanii eenyu godhu miti dafisanii kaanii lakki ani jiraaruma isaan daake jiraa isaan daake ishee siin gargaara godhan nuba ishiin jedhe qowwa hindi badhe haa tola ani kuuru malee hin ta'uu waan danda'een guuru selaa harkana dhukkuba. Atumti guurisa orsawaani waan ta'e muka guuraa raramichi du'e kootu bakka dhadhaa wayisi diba doors
Kunoo bishaan achi sii godhe. Waa ittiin dhugamu keessa. Maalin batabbate? Yaa badiin gaarufee. Maalin batabbate mee takkaa oda waa dibadhee hin beeku ture erga inni viidiyoo waraabaan jiru be. Maal korraa? Maal namatti korraa koos hin dibasiiru. Salphaadha. Qadaada balleessi. Maatu tuftaa nama wajjin haasaa rakkoo asii. Tol. Argaan jirtu. Source. Nama wajjin haasaa ran tuttufiini. Wayin kottu wajjin haasaa ta'uu barbaadde. Waan dubbachaa jiruun harkaa balleessa. Kootti ishii nagaa gaafadhu deemi. Hojiirra akka jirtu kootti itti nagaa gaafadhu waanre. Inni battu talbaa. Hin finnee muka. Zim jedhii. Zim jedhii jechuun jechuudha. Deeman danda'ee baadhu. Danda'ee baadhu boo. Waan isin jechaa jiruun harkaan ni balleesse hin beeku. Muka guuraa irraan dagagu. Yaa ogin waanuma baay'ee isaatti dheeraa hojjetaa oolee ani isa gargaaru dide immoo akkasitti fakkaanne. Reefuma jammaree reefuma dhiyoo kana ka'ee jalqabe. Sinin jedhe muka keenyallee waaqayyo shaayii bisuun deeman tokko ajaa'ibaan nu gooti isinitti agarsiisa yeroo biraa amma isinitti agarsiisu. Nummoo amma kashii binnee guuraa jirra jechuudha muka. Maaliif yeroo hojjetamu isinitti agarsiisa isa isin dubbadhu. Ishii dhaabbitame mukti kuni lafa wayii binnee fi turre isin hin jenne isa irratti ijaarraaf jenneeti amma waan akka stooraa wayii stooraa waan immoo waan akka koshiinaa wayii jechuudha. Kanaafuu laala maaloo akkuma dhadhaa namatti lassa dhugaa dubbachuudhaaf dhadhaallee naa kan na jaalladha ture barana garuu na jibbisiise maal akka ta'e naa galu dide. Gin dhadhaa caala kana duratti tola yeroo dibadhu. Maaliif isin hin jedhe beektu? Yeroo kaan duratti 2005 4 sirriitti hin jaalladha dhadhaa sirriitti hin dibadhaayyuu. Yeroo sana iddoo dhirsaa otoo hin dhaqin jechuudha wala dhirsaa otoo hin beekne. Wala mana tamaarii malee wala dhirsaa hin beeku yeroos. Geen ergasii amma maal ta'e beektu barana fayyoo dibadhee jedhu yoo namni qadda jedhu narraan ba'u dafee. Ganaana dadhabsiisaa oolee saamunaaf itti dibee shaambuu itti godhee maal jedhee malee narraan ba'u. Na tuqe maal duratti jiiraati. Kanaafuu na jibbisiise saawwanna abukaadoo kanaafi talbaa kana dibadhee yoo inni qadde deeqaatti irra naaba. Akkana isiniin jedha. Warri dhadhaa aannan kaartoona kee bittanii aannan kaartoona kee asu guddiidha silaayi akka Dubaayitti akka Dubiraatti illee hin beeku. Warri isa bittanii kallaa jaattan immoo maal jettaniini maashiniin jedha. Mafcaa maashinii waan tafaca'ani mafcaan jedhan gin isaan daakitanii warreen dibattan dhadhicha amsoo soorii dhiisaa isa dhugaa talbaa kana bitaa dibaddaa. Fiyenyu intini abukaadon kun illee baay'ee mirtiidha dhugaa dubbachuuf rifeensa irraallee hin baa rifeensa illee hin bareecha baay'ee mirtiidha innaa dhiqattan illee irraa dafee isinii baa jechuudha. Amma abukaadoo kan argitanii nan daake malee keessaan xallallee jechuudha akkam isinitti agarsiisetti gin talbaa kophaa daakeen kee haa xallale. Viidiyoo isinitti hin dheeressu gin nagaa lafti badee too mana ta'e maalan godha dhoobee gad lafatti. Kun rifeensi illee naa gurraachee firiizii naa ta'a dafee illee yoo inni qadhurraa naa abbaa jechuudha. Akka ajaa'iba talbaa kana kanaaf hin jaalladha. Abukaadoos kanaaf hin jaalladha.
Hey sikiki dhadhaa maaltu hojjenna saqqakkisee. Ni sobdi seetanii dhugaa akka dhadhaan koo qallaalii nama rakkisuu be. Ishirra namaan ba'u. Yoo kana immoo dibadde siruma akkaan addaa ta'e sa'aatii tokko wayii turseen dibadde dhiqadhe. Jechuun maaf fakkaata yeroo gaxarii dibannee iyyuu rafnaa jechuu dandeessu inni dhugaadha. Inni asii miti gaxariiti. Garuu addaan ta'e waan ta'e waan akka ta'e dhiigni koo maal fakka fudhachuu dide wallaalee. Naa hojjechuu dide jechuudha dhadhecha na jibbisiise. Kana akkana cabcaf godhadhee akkanatti sinii bareedoon gadaa'e. Mee subscribe godha akkuma nagashaame waaqa isinitti taa'e tolu isinii yaa tolu. Madaamni keessan garaa isinii haa laaffisuuti. Waan haaraa isin harka dafee haa galu. Anaan dafaa akkuma nagashaa subscribe godhaatii. Mee viidiyoo kana jalatti immoo koomentii bareedduu shinaa barreessaa warri yuutuubaroonni as keessan jijjiirtu. Obboleewwan koo warri dubartootaan jijjiirtu sinan argaa yuutuubii keessan nan laala waan ta'eef. Waan barbaachisu maal akka barbaachisu jalatti mee naa barreessaa nan dubbifadhaa barreeffama keessan bareechaati isinin jedhashi. Eshi barreeffama keessan bareechaati. Na gorsa keessan na furadhaa yuutuubii irraa warri dhiiraas tarii qabaachuu dandeessu yuutuubii. Yaa waaqayyo nama natti fidii nama natti deemu bajaajiin tokko dhaabbatte namni dhufnaan bukoo kana lagadhee akkamitti nama dubbisa. Kanaafuu maal isinin jedhe beektu koomentii babbareedduu shinaa barreessaame waan wallaalee na gorsaa na furadhaa. Nan arrabsiinaa nan tuffatiinaa nan galaamatinaa maana shaangulliitii tokko immoo jirtu akka namaan hin jedhinaa. Akkamiin itti agarsiisame maaloo? Akkamii laata kaleessa yoo argeen ture koomentii wayii akkamii mee jedhaame nan laala. Akkasi naan hin jedhinaati gin kanan beektu ta'e waan akkanaa baradhu akkasiidhaati karaa keessaallee karaa himoollee haala yuutuubii kana na barsiisaa ishee maaliif gorsa nan barbaada. Arrabsoo hin jaalladhu anis hin arrabsu gorsa keessan giin nan barbaada. Argitanii qalloon keessan dibattee waan fakkaattu. Agartanii? Ammumaa yoo ta'u daqiiqaan kaa'een otoo irraa dhiqadhee kuni akka ajaa'ibaatti rifeensa bareechaa jechuudha. Lamman immoo maanni maqaansaa firiijii naa godhu firiijii. Eshi shaampoo bichaan ol dhiqadhee waan biraatti dibuu waadde. Eessa naa ga'ee qoqaasinitti agarsiisa. Soorsaan asitti deebi'ee dugda kanan gunne muka na gargaaruu diddee naa gooruu diddee naan jedhe. Eessa na ga'ee mee rifeensa koo isinitti agarsiisuu waan barii yaabbadhe. Akkuma na godhu wallaale waan barii yaabbadhe isinitti agarsiifadha. Yaa nagee mini kan kooti moo kun istii dhuguma. Maan nan kaajjee malee rifeensi kiyyaa otoo sirreeffadhee qallaadee martiin turre. Haphiidha malee. Warra na caala qabdan immoo jirtu natti jijiidhe. Isinis immoo taasifina akka waan irra isinan jaalladha ishee bakka kana caala oduu isinitti hin dheeressu. Har'a isin dubbisuu fi koomentii bareedduu ishee isinirraa barbaadate kana bakka yoo manni qadhaseetanii amma dhaqeetan muka guuree fi jecha deebee shaaworiillee galee rifeensallee dhiqadhe fataa jedha malee. Video isinitti hin dheeressu lamman immoo koomentii bareedduu ishee isinirraa barbaadu dhufee koomentii gorsa ta'e warri karaa himoo qabdanii sagalee naa kaa'aati na gorsaan isiniin jedha. Ani hin beeku soorsaa asitti natti deemna. Dullaa tokko ol fuudhinaan jedha muka achisii godheen fedhe dhaqee fide jedhee jira. Ciqaadhee muka gugguuree dhufa qamaan dubbatture. Sinan jaalladha. Iji nagaa walloo argitu chaawo chaawo chaawo. Ciao shaashinitti dadhaama kanatti bakka deeme. Ciao sinan jaalladha anuushi.